Ashama arkafuuni kabajamtoota jaalatamtoota maatii kiyyaa miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasuma biyya lafaa hundaarratti argamtanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftanaa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessani. Guyyaaf sa'aatii kana ga'uunii dandeettii fi jabina keenya miti gargaarsa waaqayyootiin. Baay'eetu guyyaa kana ga'uudhaaf ifa kana arguudhaaf hawwii qaba ture. Waan fedha waaqayyoo hin taaneefidha. Waaqayyo jaalatee cubbuuf gidiraa keenya wajjiniin guyyaaf sa'aatii kana nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Akkasuma warra dhukkubsatan keessaa warra fayyanii, warra badan keessaa warra argamanii, warra gaddan keessaa warra gammadan nu taasisee guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa kana geessan isiniin jechuutiin jaaladha. Tolika nagaa kootti aansuudhaani warroonni kiyyaa miidiyaatiif maatii hin taane jalqaba irratti subscribe, like, comment, share gochuudhaani maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatii koo taatanii na jajjabeessaa hanga yoona na faana taata waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaayi. Maalifiree namni tokko omaa ofii gochuutii hin danda'u. Akkuma gamtaadhaan tokkummaadhaanii hanga yoona wal jajjabeessaa turre akkasuma akka itti fufu abdiitiin qaba. Kanaaf iyyuu koomentiin nu barbaachisa. Sheeriin laayikiin illee akkasuma nu barbaachisa. Koomentii subscribe, share, like yoo walii goone gatii tokko nuun kaffalchiisu yookiin baasii tokko nuun baasisu. Kanaaf iyyuu wal bukkeetii haa dhaabbannu isiniin jedha. Koomentiin immoo sirriitti ni barbaachisa. Maaliif yoo ta'e namni tokko ani sirriidha ofiin jedheetoo yaaduu danda'a. Garuu warra taa'ee dhaggeeffatuu fi warra taa'ee ilaaluudha kan irratti waa baay'ee hubatu jechuudha. Dogoggoras ta'e sirriis ta'e warra taa'ee hordofuudha kan irratti argu. Kanaaf iyyuu iddoo akkasitti dogoggorteettaa jettanii akka yaada keessanaaf qooddan abdiin qaba. Bakka itti sirrii jiru immoo jabaadhu iddoo akkasitti sirrii jirta akkanaan jettanillee abdiitiin qaba. Kanaaf iyyuu koomentiin nu barbaachisa isiniin jechuutiin jaaladha qaaliiwwan keenya. Like, comment, subscribe gochuutiin hin dagatiinaayi. Har'a viidiyoon ani qabadhee dhufee viidiyoo nyaata arabaa mandii kan jedhamu tokko akkaataa itti hojjetamu waliin daawwanna jedheetani. Ogummaa qaba jedhee isinitti agarsiisuudhaaf odoo hin taane anillee bakka itti hin beekne yookiin bakka itti dogoggoree jiru akka koomentii jalatti naa barreessitanii anillee isinirraatii barachuudhaafini. Kanaaf iyyuu miidiyaan kuni namni hundi walqixa hin beeku walirraatii barachuu yaada wal jijjiiruudha. Kanaaf iyyuu anaallee iddoo akkasiitti waan akkasii dabaltaa waan akkasii hir'istaa kanaan jettanii yaada naaf qooddaniifani nyaata kana isin daawwachiisuutii dhufe. Kanaaf iyyuu nyaata kana mandii jedhama. Walumaatiin haalaallu isiniin jedha uummata qashtii amma karaa hojii keenyatti haa deemnu. Kan jiru mandiidha. Mandii walumaan haalaallu. Yaani haalli hojii nama hundaa walqixa yookiin tokko miti. Wantiif gargar ta'uu danda'a. Anaan wantoota na barbaachisan qopheeffadhee kan jira. Kuni shunkurtiidha akkuma beekamu ni beektu. Kun immoo timaatimii fi tuumii yookiin shunkurtii adiidha. Akkasuma kun immoo maajiidha. Maajii hundumti keessan ni beektu jedhee yaada. Maajiidha kuni. Akkasuma kanallee bijinjaanii jedhama. Bijinjaanii ni beektu hundi keessan ijoolleen baay'een keessanii bijinjaanii jedhama. Akkasuma kun dinnichadha. Dinnicha na barbaachisa jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhee kan jira dinnicha sileessi. Akkasuma kun qimaaqimamiidha jechuudha. Qimaaqimamii wantoota na barbaachisanidha. Akkasuma foon lukkuu haala kanaan qopheeffadhee kan jira. Lukkuu haala kanaan qopheeffadhee kan jira. Lukkuun loomii kanaanidha kanan ani dhiqu. Loomii yoo kanan fayyadamne loomii normaalii fayyadamuu dandeessu. Ani isa kanaan daqiiqa muraasa teechisee dhiqee tan xumuree tan jira. Asitti immoo ruuzii bishaan keessa kaa'een jira jechuudha miiccitooyi. Maaliif ruuzii sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaayyuu bishaan keessa yoo taa'e hin caccabu jechuudha. Seeraanidha kan inni namatti tolu. Kanaaf iyyuu haala kamiin akka hojjetamu walumaatiin ilaalla. Lukkuu fi dinnicha yookiin
bijinjaanii bakka tokkotti dabala. Isaan booda maal ta'a zayitiidhaan xabbasa jechuudha. Qimamii kana hunda isaallee ittiin dabala. Akkasuma isaan botaata hunduma isaallee bakka tokkotti godha jechuudha. Haala kanaatiin bakka tokkotti dabala. Isaan booda eddan walitti dabaleen booda maaliin godha zayitii maannoo zayitiidhaan xabbasa jechuudha. Edda zayitiidhaan xabbaseen booda ruuzii eddan affilee xumurameen booda dhumarratti maal ta'a gubbaarraan naqaa jechuudha. Dinnichaa fi bijinjaanii bakka tokkotti qopheesse kana maal ta'a gubbaa sarratti naqaa jechuudha. Amma ka bilbila baadhee waan jiruufiyyuu haalan itti waliin maku natti mul'achuu sinitti mul'achuu dhiisuutii danda'a. Maalfi bilbilaan waraabaa baay'ee tokko hin ulfaata jechuudha. Akkasidha haalli hojii koo har'a. Akkasuma uummata jaalalaa like commentii share gochuutii hin dagatinaa. Commentiin keessan nu barbaachisa maaliif hojjettanii dogoggora jiru commentii irratti argina jechuudha. Nuti warra hojjetu doon taane warra taa'ee daawwatudha kan iddootti dogoggora argu jechuudha. Sababii kanaatiif iyyuu commentiin keessan nu barbaachisa asiniin jedha uummata jaalala. Commentii gochuutii hin dagatinaa. Uummata jaalala haala kanaan waliin gayetan jira. Yani boaraati saatiin qamamii wajjiniin jechuudha. Amma maal ta'a kara zayitii xabbasuutti yani deema jechuudha. Zayitiidhaan eddan xabbaseen booda akkamitti akka ta'amu akkamitti akka hojjetamu walumaatiin laalla jechuudha. Share commentii subscribe gochuutii hin dagatinaa. Warroonni maatii koo hin taane maatii koo ta'aa isiniin jedha uummata qashtii. So guddaa isin jaaladha guddaa isin kabaja. Turtiin keessan anuma waliin haa ta'u. Tole ka uummata jaalala ruuzitti immoo kan daballu isa kanadha. Ni beektu yetar yaada bohaaraatiidha filfila aswatti yookiin barbarree gurraacha kan daakkame jechuudha. Akkasuma girfaa ni beektu girfaa yookiin akka muka akka quncee wayi akkasuma baala kanallee ni beektu sun immoo maajiidha. Yani ruuzii bunniidha jechuudha kana nan hojjedhu. Mandii yani wantoota biraa ittiin dabalu jechuudha. Isaan kanadha kan na barbaachisu. Haala kanaan kan ruuzitti illee dabalamu qopheeffadheetan jira uummata jaalala. Turtiin keessan anuma waliin haa ta'u hanga dhumaatti siniin jedha uummata qashtii. Tolika haala kanaan asirra gaheetan jira. Kun bijinjaanidha. Haala kanaan xabbafama jechuudha.
uummata qashtii uummata jaalala yoo isinitti tolee like share godhaa ganaadha ittuma fufa hin xumurre jechuudha ittuma fufa akkamitti akka ruuzii gubbaarra nam'u walumaatiin laalla jechuudha. uummata jaalala like comment share gochuutiin hin dagatinaa ruuzii haala kanaan xumuree kan jira ruuzii jechuudha. akkamitti akka gubbaarra nam'u walumaatiin laalla turtiin keessan nafaana haa ta'u. Tole ka uummata jaalala haala kanaan gubbaarra naqeetan jira jechuudha. Bijinjaanii foon lukkuu botaata yookiin dinnicha kanaan duraan xabbasaatii ture haala kanaan gubbaarra naqeetan jira. isaan booda maal jedhan kun ni beektu zayituun hundi keessan iyyuu ni beektu isaan booda keessa galchaa jechuudha. isaan booda maalan godhaa kasala jechuudha keessa kaa jechuudha. booda akkasitti nan cufa jechuudha akka aarrisaa hin baane. aarrisaa akka hin baane haala kanaan iddoo cufeen booda haala kanaan hojjetama jechuudha. bakka itti dogoggore immoo naaf himtu isiniin jedha uummata qashtii. Tole ka uummata qashtii kana fakkaata. xumureetiin jira dogoggore jiruuf koomentii jalatti naa barreessaa bakka itti dogoggore yoo jiraate isin jettanii akkana bukkeetii hin darbine isiniin jedha. hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. iddoo akkasitti hir'iste iddoo akkasitti dabalte jedhaatii yaada keessanaaf qoodaay yoo isinitti tole immoo share like naa godhaa isiniin jechuuti jaalladha. viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha uummata qashtii. galanni keessan guddaadha waan hanga kana nafaana turtaniif kanaaf walaa jajjabeessinu isiniin jedha. zim jennee wal bukkee darbu osoo hin taane yaadi jiru waliif qoonnee walaa jajjabeessinu isiniin jedha. hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja galatooma.